وإيه كم نجا الحمد لله ما كتبان فيا رامي أيا أتكلم فيا والله ني أرتمو هاسا وقنا تاسات بنات السندري نو سينار سياتي منا ماري ريته أمالي ماري ما جاولت باقين جدي أستاذ ما صوت أستاذني كم كم كودي بر من أجبك إيسان قاعد ما ركبت أتكيان جدي بر بوني يبغى جالس كير معلومة قدام كويس جالس غير أمرك فد أولين أكست جيفي نو صبروك أبدا بقى صبري no إيسا واني تقاني والله نين قوسة جتشوسي قالي نين قوسة أنا أستاذة أكستي أكينا ما كان اللي بيلي مساربتو وافقتكو إني واميك أجتشاولا والله واميك أنا أجتشاولا أستاذني كل شو yoo jaartii isaa post godhe waa'ee dhumaana na ilaallatu wayii jedhee barreessa garuu inni yaani wanti dhagahamu haa godhu ani immoo waa takkallee isaan jechuun barbaadu maaliif jenna kan kanaan dura uummanni jedhanii ni iyyuu isa gaa jechuudha siif garuu immoo ani isaafillee deebii dhabee osoo hin taane ni jiraani inni erga kabaja isaa ofirratti hin beekne ani isa dhiisuu qaba sigalee isa jiralee deemuu qabu garuu ani ammallee taanaan ani ba'ee isaa rabsaan jiru ba'ee isa qeeqaan jiru waa takka koomentiiyyuu kan hin kennu koomentiidhuma seeraatiin kennaaf malee amma achi jalatti maal jaa jirta boniyye koomentii isaa jalatti suman argaame suman eegaara maaliif na eegdaa ani barakkin jedhee anumatu onnee cabde jedheeni anumatu onnee cabe anumatu fayyisa kama cayyoon maali maali onnee cabe ishiin fayyisuun qabdu kwa mucayyoon onnee fayyifteera akka fayyifte argeetin jira miyyoon akka eessa argite viidiyoo dari oromoon teenya barrakkoon keessa waanuma argitan qofaa mandu eessa argite amma onneen isaa cabee achuma jira moo fayyeera moo ka jedhu eessa argite viidiyoo daqiiqaa sekondii 60 madaalte jechuudha no dhaggeeffadhu maallaqa kuma dhibbanaati yattu sanillee akka kijibatees dubbatee jira waa hedduun haasofnu jedhee ibsa waa hedduun haasofnu jedhee haasu yoo kijibatee maani barreessitiyyuu hin qaba maallaqa isaan qofa miti wallahi maallaqni kiyya kalliqaan irraa fudhatee iyyuu isa bira ni jira ani garuu kaleessa baraaniif inni yeroo gaarii dabarsinee jira ani har'a hammeenya isaa dubbachuun barbaadu yaani waa'eedhuma jaalala keenya waa'eedhuma uummata irratti ifatee qofan dubbadha malee wanna private jedhamu tokko ati amma isa kana sabbartee yoo hojii jiraatte rasii wayyu maalidhaati immoo hay fiqirii dharee maal asii isuma jala hay inni haara fuudhiis amma jaartii wajji rafaa jira halkan ni rafaa jaartii wajji ganama ni dhiqataa hin dhaqqabuu bar gisee kan viidiyoo waraaban jira ustaazni rafuutti hin jiru soorate ammas dha halkan fotoostii irratti godhaa jira bara rafuu dhiisee jira ustaazni shoomayyuu maaliif rafuu dhiise yeroo mushurrummaa kananii rafa jennaan ustaazni dhiisee jira rafiitiin maali wani rafa manan beekraa godhaa jira gaafa na wajjin jiru san bargizu maayin sarafisaan kottirafi jedhaanii dhufu takka saa booda sa'aatii achi dheerate argitee ni beektaa ustaaz in argitu bakka akkasi dheera qabachuu ay duu amma kamin rafa bar rafuun hin taatu bar amma hujii qabaami halkan hojiin isaa onlaayiniidha onlaayinii hojiin taaptaapi dharee hojiin duraan halaaka silkiidhaan halaaka kaa'aa turte ati bar sitti boo'ee sitti maraatee si kadhatee siif mimmaayyaasee siif miidiyaa kana luka lamaan dhaabee siif huccuu darbee siif sheekotii arrabsee siif kafaree bar waan inni jedhu wallaahi waan inni jedhu dhaga'u diddee bar yeroo hedduun hin dubbadha kan hin jedhee dhiisu takka ani ustaaza boochisee hin beeku gaafa uummanni hundumtuutti dula abbaa manaaf jedheetinan waan tokko post godha kara keessatti isa gorsa eenyu kafarsiise anatu kafarsiise ummata sooshaal miidiyaa kafarsiise faraqaateeti warabbal kaaba khirrii hidhate ati nyaatuu lolaalta qaaqallitiin akkatti dhungatte wallaahi hoggasan buuniyyee osoo hin ta'e kamin jira jeetam anuu ani waan takkiratti fakkaatu sitti dhagaame hin kijibin sitti dhagaame wallaahi laazim wallaahi kan rabbiin kun rabbiin halkan kana uumee ragaa nattaaboo waan takkanatti hin fakkaatu wallaahi sumattuu hin dhagaame foon ofii nyaannaatti wallaahi foon ofii laa ilaaha illa waan an darbe yoo namni fudhate sii galee amala keenyaaf beeka waan ta'eef dhalaa fi dhiirta waladdaa jechuun kan ani bar ani ustaazni kun waggaa tokkooleen turree jirra aga waggaa tokkooleen turre keessatti
waan iddoo walii obsidii waan iddoo sabarree garuu boo isa laalee bakka jireenya kiyyaaf akka nan barbaachisne akkaaniif inni waliin adeemuu hin dandeenye beekeetuman irraa isin barbaadu jedheenii kallas maaltu na gaabbisiisare. Duuba maal ammaan tana onnee isaa keessa anumaa jiraa guddiftee bara laa ilaaha illallah hunda rasuulullah. Ani bara ibsaa isiniin kuni wallahi daatillee hin beektu waa takka waa'ee dhumu sooshaal miidiyaa ta'e. Onnee ta'e keessa seenuu ammaan. Laal kun na arrabsa bar ilaamee ustaa'an ummanni immoo nama rottaa godhan. Na arrabsa bar ustaa'an. Ustaaza kiyya haallee baradhee jira waan ta'eef waa tokko jechuun hin bara. Wallahi irraa baradhee jira waa maal jedhaan. Booniyyee dhaggeeffadhu ati rakkoo guutuu qabda dhiisi ustaaza kana naas hin jee dhiisi irraa bu'i. Komantii isaa jala sin deemin. Ni hin deema komantii isaa jala hin afaani maal hin dee fireendumaa walitti qabnaami. Bakka natti dhufe akkamitti komantiin barreessu kun. Maal goota fireendumaa walitti qabdanii wanni isaa jala. Maal akkattan isin qoy jaarsa yeroo maaluma qabdanii. Jaarsa yeroo maaluma qabdanii. Wallahi booniyyee hin dabbara wallahi lazim hin dabbara bas dhiisi bakka. Wayne ummatuma kana. Habibi inni juna dhiisin jenne ati maaltu rakkisee qoon. Noomiyyoon sun ni naafti amma yoomiyyoon sun kaatee jalaa deemte hoo. Amma asirraa nuti. Maaliif deemti wallahi. No. Wallahi nuti waan akkasiin qabnu waanta banaan kara keessatti hin bareedin haasuuf na baraaniif ustaadni waliyyuu ilaa guyyaa koyyuu wal nu barsiisuudhaaf jedheetu keessummaan itti dhufee kazaan wanni ta'e beektaa. Maal jee wal isin barsiisuu deemu? Ani bar miskiina abbeeku ani wallahi jireenya isaa waa takka diiguuf illee ta'e waa takka illee gochuudhaaf ani wallahi nu. Arabooniyyee bakka dhiisi jara kana amma naafsii wal janaa dhiisi bakka jara kana irraanfadhu. Ibsa uffanni ishiin uffattee jirtu kun uffata kiyyaallee gara karilla uffata kiyya. Afaan gani naashi ummanni sun saamni wallahi uffata kiyya laatu. Eessatti uffata keeti? Wallahi ani kan ijoolleen naa bitanii isa bira naaf teechisan wallah. Ani bar waan hedduun dubbadhu iddiin akkana dubbadhu maaliif na taasistu qoy. Inteela cinna uffanni kiyyaa. Yaa uffanni ishiin uffatte wallahi. Duuba ijoolleen si bitanii ishii bira si sheeka bira ustaaza bira si kaan ati duuba wayii dheettee fudhatteere ati itti boolte. Maali anaaf jiran bar inni abbaa isoo jiru itti yaani meebii walitti fufna jedheetan immoo walitti fufna qofa osoo hin taane kun immoo maaliif bilbila. San qofa osoo hin taane maalidha namatti sarpiraayiz na godhan beekta. Ustaazaa argee jiru tokkotu uffata kana inni ceeyyoon riyaasii takka bittee ustaaza sanitti kennitee ustaaza bira geessiti sarpiraayizii ishii gochuu barbaade jettee achi geeffame. Wallahi waa'ee ustaaza kana dhuftanii afaaniin banii na okkeen irratti ani barbaadda. Amma buditti jeetin si arrabse dhageesse miira keessa seenee hoggaa ati asiliifaa bira dheeyxee ammallee onni isaa keessa kaabuttaa wajjin teessee qoomina. Onni isaa keessa hin jira jedhe malee inni dhufee onni kiyya keessa jirtee jedhee jira aanatu dubbate isaa atillee onni ta'e keessa inni ni jira haqeemi. Wallahi hin jiru onni tiyya wallahi hin jiru. Hin kakatin osoo laa dhageeffadhu hin kakatin osoo jiraatu baate sa'aatii 24 komantii jala sin deemtu waa'ee isaa kana yaadu ture. Amma sa'aatii 24 miti ani darbee komantii kennaaf maali inni poostii yeroo godhu yeroo natti dhufu maali ustaaza kiyyallee dhaqadeessaa inni turre har'a wal dhiisne. Amma guruppii isaa keessa ni jirta ati quraana? Ni jira aadimiin iyyuu narra jira ishee sitti nima. Maal gootaree machi keessa? Ani barachi keessa hin jiru ani yeroo barbaadeen dhaqa yeroo barbaadeen dhiisa inni immoo ol naa baasa jedha bari yoo achi deemi bar jechuudha ijaan qabu bara ol naa baasa na biratti jedha bar ustaaza. Ol naa baasa akkam? Na biraa keessu jedha lakkoofsa lamarra inni tokkorra ta'a. Egaa fuudhin dura malee egaa ammaa miti gaa dhaabin irraa. Amma dhengada. Aboo booniyyee maqaa nama hin balleessin. Sorry. Wallahi gaafa iidaa dhaqe deemi laa yeroo naan achi dhaqu jechuudha barataa 30 waan ta'e jira ture ani fi immoo yeroo isaa jira qabu barataa 100 waan ta'e galanii jechuudha ani hin kijibu. Maal godhii galan 100 fa'iin? Achillee. Inaasuuf nafaanii fi ajandaa barbaada uummanni. Booniyyee amma miyyoon sun ni naafti waan ta'eef hafi jala. Maaltu ishii naafsisi abbeeku ani jireenya isaanii kara keessatti hin deemee isa jeeqaan jiru maal jechuudha yaani. No miidhuu marratti hin baanu. Wanni ati miidiyaa irratti haasoftu bira ni ga'a. Bira ni ga'a waan ta'eef. Nama ani godhee ani bari waan godhe hin qabu wayi ustaazni
Qoy aan jechuudha waan ani ustaazni waliin haasofnu gadi baasan jira. Ani fi garuu yeroo hunda waliin haasofnu walii barreessina. Oolmaa keenya wal gaafa garuu gadi baasan jira. Ijjiitti kan isaa gadi baasutti jiraan. Ani nama akkasii miti. Maal hojii haasoftan amma gaa amma dhumate. Mina gabbaatu waan barbaadee waliin haasofnu. Araboon iyyee baqa akkatti yoo jaalatu taate dammoo gandummaa maara na nyaata maal qaban gandummaa ana yoon jaaladhe. Maalidha kan dhuftee boonjii kana inni warri Harargee kun maali qoy. Ana Harargeen jaaladhu warra hin beektu ana Harargeen jaaladhu ana. Ii keessanii ustaaza kanatti akka hin deebiine. No. Ustaazni harka jira ammayyuu. Ammayyuu na harka jira laa wallaahi isinii taafu. Maaltu si harkeera? Ustaazni ammallee na harka jira bara isinii taafu. Qalladi amma anta baltashaa lakko bakka allaqe. Cawa alla. Boonjii ustaazatiin deemtu. Angaru gumaan abbaasa. Ani agaati ustaada boochifte san si boochisuu nu luqoe. Fiqirii si qabsiise. Dhugaan sin jaa. Dhugaa. Akkan si jaaladhu sitti himaatin tureemi amma asirra beetin takkitti si nam bu'aa san booddan akka ati zalaalamaadhama asirraa boochuun si godha. Arginee irraa bara. Akkammee? Arginee irraa akkana boochistu jedhee bara. Egaa ni beektaa miriyaan waxxaatii bara akka ustaazatti ati waxxaati illee taatu xiqqooshii beektaa xiqqooshii intina wanni qabdadha. Ibsaati araada fakkaatti garuu yaa araadaa intin naqe. Gowwaamu? Yaa araada moonyi naqe. Amma nama bira teessee mana qussaf seente. Baribsa ani dhugaa jiru sitti baribsa yaa araada moonyaattuun yeroo tokko jechuudha. Maali beektaa ani yaa araada moonyi miti wanni martinaaf galti yoon jaadannellee tarii miira keessa faa namni si galchee waan kana baxabaxuudhaaf yoo kadeemtu jettee haa dhaabbattu jeetin viidiyoo san sirra waraabe. Inni lammaffaa immoo oggo namni mana nama fe'emasootaa seentes inni seentes waa'ee isaan hangaaftin ajeen bakka adda fixanne. Maaliif haasawaa ooluun barbaachise? Dammoo jaartii tokkoffaadhaa walii taniimi walii ne barsiisa waliin jettanii poostiin goone boo'aa sii hudhaafuu barra aarsaa laafee mi jira. Aini sii kee jedhee dhageesseerta ana falaa riyaat yaa haraam ana falaa jedhee malee sii keera dhageesse gurra keetiin dhageesse. Egaan booniyyee hiikee anaaf haraami riyaat yaaf halaali jechuun maal jechuudha? Warra argeetiif ka hiriyaan isaa argeedha miti warra argeetiif halaali jechuudha. Ati nuuf halaala yaa nam beeka hiikamtee jirtaar. Hiikamee. Dhugaa hiikamtee jirta sabbari. Ati ana qabda amma hin rakkatin. Ishi? Ana qabda hin rakkatini. No. Simbaana. Maalodha? Fiqirii wajjii eegalla ammaan tana dhiisi qabuun ishee. Fiqirii akkamii? Fiqirii akkamiiree fiqirii jaalalaa. Ati gumaa keenyaa numaas nyaatu qaba. Ashitti maal taate kun eenyu sodaachisaan jira ashitti warra argee birmadhaafi. Amma ashitti kasaabee egaa amma dhaggeeffadhu. Akkana taree fiqirii eegallu. Yemin aynet fiqirii maaloo dhammoo. Jaalala naaf ansi fuudhuun jeera. Ni boossa. Ni booca maal waan ta'eef hin bo'an. Na argachuuf boossa. Maal waan ta'eef si argachuudhaaf bo'an. Indeenee nasi. Ati maal waan taateef. ጽድት ያልኩኝ ሴት ነኝ። inni ma callisi kana booda dhaggeeffadhu maamma bayanin haasotte sindiison yoo haasotte ibsaan jaarsa kiyya jaalallee kiyya jeeti haasee rakkoon qabu sii fayya. Akkasin jedhaan ustaazan. Ustaazni barakke jedhee bariibsa amma ati qaalii ustaaza sanni guuttaa na jalaan tuqinaa na jalaan boochisinaa na jalaa akkana gadina. Bakka gaafa san jee malee amma osoo gaafanne tumaa cafaqaa dhabamsiisaa jaarra. No waan akkas jedhaa waan jiru. Inni na jalaa akkana godhina akkasin godhinaa jedhee jira kanaan amma ati qaalii sabooti. Amma dhaggeeffadhu gaamata isaatti dhiisita qaalii isaa nama qaalii isaa sana yoo inni akkana yoo san godhu taate jaalallee tiyyaanni gollole beektaa. Na arsitee jirti. Jaalallee nama? Wallahi? Rabbi hedduu takka na arsite narratti nama janaajjante. Kana bar yommuu nyaaraadhaan akkasumas tokko algabaa. Osoo ati jirtu osoo lubbuun jirtu dhiira biraatti irra jira. Narra janaajjante.
دو إبسا كميتين كم تسرت جنجنتي يعني ما جلتا أتأمن أن جالتهم